ለውጥ ይመጣው ብለን ስንታገል መከራ ስላልደረሰብን አይደለም። ቤተሰብ ተሰዶብናል፣ ተባረናል፣ ተሰቃይተናል። ኦዱቴኛ ጀልቀባቲን ሚኒስትሪ muummee አብይ maatiin isaa biyyaa baqachuu himan. Gama biraatiin waraana bilisummaa Oromoo waliin marii nagaa godhuuf kutannoo qabnaa jechuun yeroo duraatiif maqaa shanee jedhu dhiisaniiru bulchaan Itoophiyaa. Hidhamuu Taayyee irrattis waan jabaa dubbatan qabu gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Oduu biraatiin waraanni naannoo Oromiyaattis ta'ee naannoo Amaaraa keessatti deemaa jiru hatattamaan akka dhaabbatu Jawaar Mohammadii fi qaamonni siyaasaa biraa gaafatan. Haaluma kanaan sagantaa waraanni haa dhaabbatu jedhu miidiyaa hawaasaa gubbaatti haala milkii qabuun gaggeeffame. Sagantaa kana Jawaar Mohammad faannoo fi waboo dabalatee hedduun yoo hirmaatan dhimmichi ijoo dubbii miidiyaa hawaasaa ta'eera. Dhimma kanarratti mootummaanis deebii kenne qaba. Gabaasa bal'aa qindeessineerra. Oduu biraatiin walitti bu'iinsa naannoo daangaa Oromiyaatii fi Beenishaangul Gumuz irratti gaggeeffameen namoonni 11,000 ol qeef qabeenya isaanii irraa buqqa'an. Gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Videoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin waraanni naannoo Oromiyaattis ta'ee naannoo Amaaraatti deemaa jiru hatattamaan akka dhaabbatu Jawaar Mohammadii fi qaamonni siyaasaa biraa gaafatan. Haaluma kanaan sagantaa waraanni haa dhaabbatu jedhu miidiyaa hawaasaa gubbaatti haala milkii qabuun gaggeeffame. Jawaarii fi faannoo waboon bakka jiranitti ammoo mariin gaggeeffame miidiyaa hawaasaa gubbaatti ijoo dubbiis ta'eera. Akkuma guyyaa kaleessaa isin biraan geenyee turre duulli farra waraanaa miidiyaa hawaasaatii fi miidiyaalee idileetiin kaleessa isaa 11 irraa eegalee gaggeeffameera. Waraanni haa dhaabbatu mata duree jedhuun halkan edaa namoonni siyaasaa Itoophiyaa bakka takkatti wal ga'uun yaada isaanii kennataniiru. Sagantaan kun miidiyaalee idileetii fi al-idileetiin yoo xiqqaate miidiyaalee 30 oliin tamsaasa kallattiitiin uummata bira gaheera. Miiliyoononni hordofaniiru. Namoonni sagantaa sanarratti haasa'uu godhuuf qophaa'anis namoota 4 malee kaan isaanii hundi argamanii ejjennoo isaanii uummata biyyattii beeksisaniiru. Namoonni sagantaa kanarratti hin argamin gariin isaanii sababaan yoo hafan gariin isaanii of tuulummaadhaan hafanii jedhame. Namoota sagantaa sanarratti hin argamne keessaa tokko ajaja olaanaa TPLF kan ta'an Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el yoo ta'u, namichi sun tasuma namallee bakka buusee sagantaa kanarratti hirmaachuudhaaf fedhii hin agarsiifne jedhame. Yookaan waraana dhaabaa wanti jedhu isa aarsuun sagantaa sanarraa hafe akka jechuuti. Namni biraa sagantaa sanarratti ni argama jedhame haalaan eeggamee fi hin argamin tokko ajaja olaanaa waraana bilisummaa Oromooti. Jaalmarroo Dirribaa haga sagantaan sun eegalu saganticha irratti hirmaachuuf qophiirra akka turan himame. Haa ta'u malee Jaalmarroon qophaa'oo ta'anis boodarra garuu sababa haala nageenyaatiin saganticha irratti hirmaachuu akka hin dandeenye himuun nama biraa bakka isaa buusuun sagantaa sanarratti akka hirmaatuuf ergeera. Kanaanis Dr. Jaalxahaa Abdii sagantaa kaleessaa sanarratti bakka waboo bu'uun hirmaatanii fedhii waraanni bilisummaa Oromoo nagaaf qabu uummata biyyattiitiif ibsaniiru. Osuma jennuu Jaalxahaa Abdii namoota waraana bilisummaa Oromoo bakka bu'uun marii Taanzaaniyaa marsaa jalqabaa hirmaatan keessaati. Sagantaa kaleessaa sa'aatii 11 irraa eegalee gaggeeffame kanarratti qaamonni siyaasaa Itoophiyaa keessa jiran kan biyya alaattis ta'ee biyya keessa jiran haasoo godhanii nagaan Oromiyaatis ta'ee nagaan Itoophiyaa guutuu akka bu'u gaafataniiru. Jawaar Mohammad, Gaddoo Andargaachoo, Jaalxahaa Abdii, Profeesar Isqeel Gabbisaa, Lidatu Ayyalaw, Zammana Kaasee, Sibahat Naggaa, Aluulaa Salamoonii fi Mistira Sillaasee yookaan barreessituu Ihaappaatii fi qaamonni siyaasaa birootis namoota saganticha irratti hirmaatanii fi dhimma nagaa irratti yaada wal fakkaataa kennan keessaati. Sagantaa kaleessaa kanarratti qaamonni mariidhaaf hirmaatan hundi ilaalcha siyaasaa wal fakkaataa akka hin qabne ibsanis dhimma nagaa biyyattii irratti hundi akka walii galan mirkaneessan. Fakkeenyaaf hayyuun siyaasaa Oromoo Jawaar Mohammad haasa'oo taasiseen biyya sanatti namuu ilaalcha siyaasaa garaagaraa qabaannus nagaa biyyattii kan dursu hin jiru jedhan. Jawaar sababa nagaa dhabuutiin uummanni biyyattii bahee galuu rakkateera, diinagdee
dinagdeen biyyattii seenaa keessatti kufuu kaasuun kanaan cinaatti nagaan keessoo Itoophiyaa dhabamuu irraa kan ka'e biyyoonni ollaa Itoophiyaa tuffataniiru dabrees dippiloomaasiin biyyattii haala argamee hin beekneen kufteetti jedhan. Balaawwan kana hundaaf sababni nagaa ta'uu himan. Nagaa buusuuf immoo sirna Abiyyi ammoo guutummaatti diiguun akka barbaachisu amana Jawaar haasawa godheen. Zammana Kaasee yookaan ajajaan faannoo gama isaatiin sagantaa kaleessaa sanarratti ergaa dabarseen waraana amma gaggeessaa jirru jaalannee osoo hin taane dhiibamnee lubbuun jiraachuudhaaf qawwee kaasuu mudannee jedhan. Gama biraatiin pirezidaantiin naannoo Amaaraa duraanii obbo Gaddoo Andargaachoo sagantaa kanarratti argamuun fedhiin isaa yeroo hunda nagaan biyyattii bu'ee argu akka ta'e kaasuun mootummaan sochii humnaan godhu akka dhaabu kaleessa irra deebiin gaafatan. Hiriyaa Abiyyi Ahmad hiriyaa Lammaa Magarsaa kan turan Gaddoo Andargaachoo kaleessa ibsa laataniin mootummaan kutannoo nagaaf qabu akka agarsiisu irra deebiin gaafataniiru. Gadduun kanaaf ammoo raayyaan ittisa biyyaa naannoo Oromiyaa keessaas ta'e naannoo Amaaraa keessaa ba'uu qaba jechuun gaafatan. Akkuma qaamota siyaasaa kaanii hatattamaan nagaan Oromiyaas kan naannoo Amaaraatis bu'uun barbaachisaa akka ta'e pirezidaantiin naannoo Amaaraa duraanii yookaan ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa duraanii Gadduun ni himam. Yeroo ammaa kana baqatee biyya alaa kan jiru Gadduun dhumarratti garuu sirni kun diigamee mootummaan ce'umsaa kan waloo akka ijaaramu akka yaadaatti dhiyeessaniiru. Walumaa galatti marii kaleessa sa'aatii 4 fudhate sanaan waa'een nagaa guddoo lallabameera. Nagaan akka bu'uuf garuu sirni Abiyyi Ahmad akka diigamus dubbatameera. Sirna Abiyyi Ahmad diiguudhaaf immoo tokkummaan uummata Itoophiyaas barbaachisaadha jedhame. Marii kaleessaa sanarratti taajjabdoonni yookaan uummanni biyyattiis yaada kennaniiru. Keessumaa mariin kun hawaasa Oromoo hedduu biratti falmii kaaseera. Qaamonni dhimma kanarratti yaada kennan Jawaar Mohammad dabalatee qaamonni siyaasaa Oromoo faannoo waliin marii godhuu hin qaban jechuun falman. Jawaar akkamiin warra du'a isaaf hawwe bira deema jechuun hedduun yoo morman faallaa isaa garuu kan marii kaleessaa kana deeggaranis guddoo turan. Namoonni garii marii kanarratti argamuu Jawaar Mohammad ifatti deeggaruun namoonni Jawaar marii kanarratti argamuu deeggaran akka jedhanitti ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad kaleessa faannoon goota jechaa ture. Faannoo leellisaas ture. Erga kaleessa Abiyyi faannoo leellisee arra isaan diina ta'anii Jawaar immoo faannoo waliin waan nagaa irratti yoo marii godhe homaa hin qabu jedhan yaada kennitoonni. Kanaaf namoonni hedduun Jawaar haala nagaa irratti qaama hunda waliin mari'achuun rakkoo hin qabu jedhanii amanu. Warri Jawaar deeggaran qaamonni walaba of godhan immoo Jawaaris ta'ee Abiyyi orma faana marii godhuu caalaa dura ofiif waliin mari'achuu akka qaban ibsu. Dhimma kanarratti mootummaanis battalumatti deebi'ii laate. Osuma dubbannu mootummaan deebi'ii kennuu dura guutuu biyyattii keessatti uummanni yuutuubii akka hin hordofne kaleessa sa'a 11 irraa kaasee intarneetii cufee jedhame. Tarii namoonni yuutuubii hordofan ragaa ba'uu danda'u. Hedduun namootaa sagantaa kaleessaa sana hirmaachuuf wayita yuutuubii seenan yuutuubiin hin dalagu ture. Kunis ammoo mootummaan uummanni akka mormii Jawaar faan gaggeessan sana hin dhaggeeffanne godhuuf yaadeeti jedhame. Kun kufaatii mootummaa agarsiisaa jedhan Jawaar dhimmicha irratti deebi'ii laataniin. Gama biraatiin mootummaan dhimmicha ilaalchisuun deebi'ii laateen guutummaatti marii kaleessa akka hin fudhanne ibse. Dubbi himaa mootummaa Abiyyi Laggasaa Tulluu dhimmicha irratti deebi'ii dheeraa barreeffamaan kennaniin qaamonni nagaa barbaadan qawwee lafa kaayanii galuudha malee nagaa jechuun yuutuubii irratti wal ga'uun bu'aa hin fidu jedhan. Laggasaa Tulluu gareen namoota 13 intarneetii gubbaatti walitti qabamu dhageenya irraa isaanis waa'ee mootummaa ce'umsaa kaasaniiru. Kun waan hin taa'amnedha jedhan. Barreeffama dheeraa barreessan keessatti Laggasaa Tulluu namoonni kun akka yuutuubii shaqqaluuf wal ga'aniitti ibsan. Gama biraatiin namoonni garii inuma jirra jechuuf yuutuubii irratti wal ga'anii waa'ee nagaa lallabanii jedhan. Biyya tanatti qaamonni hidhatan fa'aa waa'ee nagaa yoo dubbatan kan nama ajjeesan waan nagaa yoo dubbatan nama ajaa'ibaa jedha Laggasaa Tulluu yookaan afaan Abiyyi Ahmad immoo mootummaan haala kanaan jigu akka hin jirre qaamni hundi hubachuun gaariidhaas jedhan. Oduu itti aanuun Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad maatiin isaa biyyaa baqachuu himan. Gama biraatiin waraana bilisummaa Oromoo walii marii nagaa godhuuf kutannoo qabnaa jechuun yeroo duraatiif maqaa shanee jedhu dhiisaniiru Abiyyi Ahmad. Abiyyi Ahmad kana kan dubbatan afgaaffii miidiyaa biyyaalessaa waliin godhaniin ture. Bulchaan Itoophiyaa afgaaffii ETV faana godhan itti fufuun marsaa dhumaa yookaan marsaa afuraffaa kaleessa viidiyoon isaanii dhiyaateera. Marsaa xumuraa kanaan dhimmoota siyaasaa baay'ee kan kaasan Abiyyi afgaaffii amma dura marsaa 3f dhiyaate caalaa inni edaa xiqqoo afgaaffiis fakkaata.
gaazexeessituun deddeebiin gaaffii gaafatteetti keessumaa dhimma siyaasaa biyyatti. Walumaa gala afgaaffii edaatiin waraana biyya keessaa irratti ejjennoon keessan maali jedhamuun kan gaafataman Abiy Ahmed akkanaan deebisan. Waraana biyya tanaatiif sababni guddaan hagaan ani aangoo qabadhu warra jedhutu waraana gaggeessaa jira jedhan. Gama biraatiin yaada dogoggoraa aangoon yaadaan osoo hin taane qawweedhaan dhufa jedhutu waraana biyyattii dheereesses jedhan Abiy Ahmed. Gama biraatiin bulchaan Itoophiyaa kun nuti yeroo qabsoo karaa nagaa gaggeessaa turre miidhamni osoo nurra hin ga'in miti. Maatiin keenya sababa qabsootiin biyyaa baqataniiru nuti dararamne haala ulfaataa keessa dabarree as geenye yookaan aangoo qabanne jechuun akkamitti akka gara aangootti dhufan himan. Walumaa galatti Abiy Ahmed qabsoo karaa nagaa guddoo gaggeessee aangoo akka qabate hime. Sababni kun ta'eef immoo qawweedhaan homaa jijjiiruun akka hin danda'amne waan hubanneef jedhan Abiy. ለውጡ ጊዜ በውስጥና ሰላማዊ ትግል ነው ለውጥ ይመጣው ብለን ስንታገል መከራ ስላልደረሰብን አይደለም። ቤተሰብ ተሰዶብናል፣ ተባረናል፣ ተሰቃይተናል። በሰላማዊ መንገድ ከውስጥ ሪፎርም ነው ቼንጅ ይመጣው ብለን የቆየ ነው ተመችቶን አይደለም። በግጭት በጦርነት ያ ነገር ሊሳካ እንደማይችል ስለምናውቅ ነው። Abiy Ahmed qabsoo gaggeessine aangoo qabanne kan jedhu kana warri siyaasaa garuu hin fudhatan. Ministeera muummee Abiy Ahmed bara 2017 dura uummanni Oromoo akka isa hin beekne hedduun irratti waliif galam. Lammaa Magarsaa jalaan dahatee aangoo bute jedhanis hedduutu amana. Abiy garuu ani qabsoo gaggeesseen aangoo qabadhee jedhaniiru. Bulchaan Itoophiyaa eda wayita TV gubbaatti dubbatan yaaliin amma qawweedhaan mootummaa jijjiiruuf godhamu parsantii 99 miti. Parsantii 100 hin milkaa'u abjuun akkasiin milkaa'u sin jiru jedhan. አሁንም ያሉት ሙከራዎች 99 አይደለም 100% አይሳኩ በዛ መንገድ የሚሳካ ህልም የለም። Amma biyya tanatti rakkoo kan ta'e warri qawweedhaan mootummaa jijjiiruuf dhama'an ofumaaf qaama waraanaa ta'anii jeeqxoota biyya tanaa dabrees leellistoota waraanaa ta'anii deebi'anii yoo injifataman lallabdoota nagaa ta'uun as ba'u jechuun dubbatan. Ofumaa balleessanii deebi'anii himannaa nurratti dhiyeessan jechuun akkamitti akka isaan himataman yaadachiisan. በጥባጩ ረባሹ ክላሻንጋቹ ጦርነት ጠማቂው ደግሞ መልሶ ሲሸነፍ የሰላም ሰባኪ ሆነና ከሳሽ ሆነ ራሱ አደፍራሹ ከሳሽ ሆኖ mootummaan nagaa buusuuf kutannoo qabaachuu agarsiiseera kan jedhan Abiy Ahmed mootummaan nagaaf kutannoo qabu waliigaltee Pretooriyaatiin mirkaneesses jedhaniiru. Seenaa Itoophiyaa keessatti qaamni yeroo duraatiif hidhattoota waliin taa'ee marii godhe biltsiginnaa ta'uu kan amanan Abiy fakkeenyaaf waraana Tigraay injifanneerra garuu injifannoon waraanaa nagaa yeroo maraa hin ta'u jennee garee TPLF faana marii goonee jechuun ibsan. Nuti qaama hunda waliinis hojjechuudhaaf ammatti qophiidha kan jedhan Abiy kana akka fakkeenyaatti fudhachuu yoo barbaadan kunoo Geetaachoo Raddaafaa waliin hojjechaa jirra. Gama biraatiin ammoo garee waraana bilisummaa Oromoo dhiyoo galee waliinis hojjechaa jirra jechuun jaalsanyiifaa waliin akka hojjechaa jiranis kaasan. Nuti ammatti nagaa ni feena waboo waliinis faannoo waliinis TPLF illee jechuun ejjannoon keenya nagaa irratti qabnu ifa jechuun ibsan. ሰላምማ እኛ የምንፈልገው ነገር ነው። ከኦነግም አማራ አካባቢ ከሚንቀሳቀሱትም ከቲፒኤልኤፍ ካሉትም ቤኒሻንጉል ካሉትም ጋምቤላ ካሉትም አፋር ላይም ሶማሊያ አካባቢ በግልጽ ታይቷል የኛ አቋም። Nageenyi bu'uudhaaf garuu aarsaa qaba kan jedhan bulchaan Itoophiyaa aarsaa sana garuu haga dhumaatti kaffaluuf qophii ta'uu himan. Akka dhaamsaatti warri lola gaggeessaa jirtan warri nu dura dhaabbachaa jirtan yeroo keessan hin gubinaa kottaa gala waliin hojjanna dhiifama gaafadha jechuun gaafatan Abiy Ahmed. Gama biraatiin dhiittaa mirga namoomaa waraana isaatiin Oromiyaa fi Itoophiyaa guutuutti raawwatamaa jiru yoo ibsan Abiy Ahmed qorannoon mirga namoomaa akka gaggeeffamu nuti ejjannoo qabna jedhan. Gama mirga namoomaa eeguutiin mootummaan akka keenyaa hin jiru kan jedhan Abiy seenaa Itoophiyaa keessatti mootummaan koomishinii mirga namoomaa hundeesse koomishinii nuti hundeessine asuma nu bira taa'ee yoo nu qeequ ni argita jedhan. Kun milkaa'ina guddaadha jechuun ibsan. Walumaa galatti koomishinii nu qeequ kana kan hundeessineef mirga namoomaa eeguuf jechuun dubbatan. Battee Urgeessaa ajjeesuun boollatti gatee qorannoo kan dhorke Abiy eda tasuma akka homaa hin balleessine ajjeesanii daandiitti akka hin ganne ibsan. Itti dabaluudhaan Abiy yoo dubbatan yeroo ammaa kana namoonni badii balleessanii seeraan gaafatamuudhaaf yeroo to'ataman mirgi koo dhiitameera jedhanii yoo gaaffii kaasan ni dhagahamaa jedhan. Kun immoo dogoggora jechuun ibsan. Yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti namni waan yaada isaa kenne qofaaf hidhame hin jiru kan jedhan Abiy asuma taa'ee kan nu arrabsu hedduutu jira jechuun dubbatan.
ኢትዮጵያ ውስጥ ሐሳቡን ስለገለጸ የሚታሰር ሰው የለም። Taayee danda'a marsaa lammaffaatiif seeraan ala hidhee dararaa kan jiru ministeerri muummee Abiyyi tasuma nama tokkollee sababa yaada kennateef yookaan sababa nu qeeqeef hin hiine jedhaniiru. Haasawaa isaa kanarratti namoonni hedduun yaada kennaniin dhuguma Taayee maafii tarree jechuun gaafataniiru. Abiyyi gama isaatiin dhimma kanaaf deebii kenneen namni kan hidhamu shira of danda'e yoo wixineessedha jedhan. Kanaanis aangoo humnaan fudhachuudhaaf maallaqa barbaada yoo of ijaaranidha jechuun dubbatan. Jarri 4 kiiloo seeraan ala seenna jedhanii yoo dhaadatan abbaa fedhe haa ta'u seeraan gaafatamaa jedhan bulchaan kun immoo seeraan gaafatamuun dhiittaa mirga namoomaa hin jedhamu jechuun ibsan. Oduu biraatiin walitti bu'iinsa naannoo daangaa Oromiyaatii fi Beenishaangul Gumuz irratti gaggeeffame namoonni 11,000 ol qe'ee qabeenya isaanii irraa buqqa'an. Naannolee Oromiyaatii fi Beenishaangul Gumuzitti walitti bu'iinsa hidhannoodhaan deeggaraman guyyoota darban keessa gaggeeffamaniin namoonni 11,000 ol qe'ee qabeenya isaanii irraa buqqa'uu waajjirri qindeessaa eegumsa siviilii fi gargaarsa namoomaa Koomishinii Awurooppaa beeksise. Godina Wallagga Bahaa aanaa Saasigaa ganda Haroo Waataa irraa qofa jiraattonni 5,500 ta'an sababa walitti bu'iinsa uumameetiin qe'ee isaaniirraa buqqa'anii gamoo mootummaa keessatti qubachaa akka jiran waajjirichi ibseera. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kaamaashitti haleellaawwan 2 hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamne garuu waajjirichi naannoo Oromiyaarraa dhufan jedhe raawwatamaniin jiraattota 5,900 ta'an qe'ee isaaniirraa buqqa'uu beeksiseera. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri qindeessaa gargaarsa namoomaa gama isaatiin buqqaatonni kunneen waan kamiyyuu caalaa gargaarsa nyaataa, meeshaalee nyaataan ala ta'anii fi tajaajila eegumsaa dabalatee gargaarsa hatattamaa akka barbaadan ibsuun eerameera.